haa ta'uuti Izeemaa irratti hangaafiin qaba. Izeemaa irratti bakka bu'aan kun yeroo dheeraadhaaf nama qabsaa turedha. Gaaffii walqixxummaa irratti mallattoo isaatiin bahee nama dorgomaa turedha. Iddoo adda addaattis duula na filadhaa iddoo adda addaatti gaggeessaa tureera. Fedhii aangoo guddaas akka qaban beeksisaa turaniiru jechuudha. Fedhiin aangoo kun yoo rabbi ittiin dabalamin uummanni nama fudhatiin galma gahuu hin danda'u. Bakka itti dhalatanii handhuurri isaanii awwaalametti kufaniiru. Iddoo kanatti paartiileen kun paartii 3-4 qofa miti kan dorgome. Paartii hedduudha. Paartii hirmaachisuudhaaf yoo ta'e ga'umsaa fi ogummaa qabaniin jaalalaa fi dandeettii qabaniin itti makuun paartiileen biraa otoo jiranii bakka itti dhalatettuu nama kufe. Yeroo dheeraa qabsaa turuu isaatiin illee fudhatama kan hin arganne as keessatti poosishinii san ilaallan irratti illee fiduun maaliif barbaachisee kan jedhuun qaba. Galatooma. እሺ አመሰግናለሁ። በተነሱት አስተያየቶች ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ድል ሰጣለሁ።